Marka fuudhee jalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanii sagaleen kiyya yoo isinitti hidhee dhiifama sin gaafadha sababni isaatis reefu kanan rafee ka'e waan ta'eef jechuudha amma ganamarra ganama kana viidiyoo haaraa isiniif qabadhee dhufee jira akka waa xiqqoo ishee irraa baratanis abdiin qaba jechuudha. Yeroo jalqabaatiif gar chaanaalii kanaa kan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas mallattoo bilbilaa gadhuquudhaan yeroo hundumaa viidiyoon atattamaan akkuma gadhiiseen akkasiin bira ga'u godhuu ni dandeessu. Namoota kaaniifillee waa xiqqoo ishee irraa baratan waan ta'eef sheerii godhaa fi laayikii godhaa walaa jajjabeessinu siniin jechuu barbaada. Wanti ani irra qabadhee dhufee koomentii ijoollee dhiiraa naa barreessa yeroo baay'ee maaf hin deebistuudha. Akkuma yeroo hundumaa hojjedhu viidiyoo kiyya argitanii taanaan dhiironni akkas godhanii dhiironni amalli isaanii akkanaa dhiironni akkas jedhee tan hojjedha. Dhiironni illee koomentii naa barreessanii hin beeku jechaadha kan naa arrabsan illee jiru. Akkasumas immoo haala tasgabbaadhaan koomentii gaarii kan naa barreessan jiru. Anillee immoo koomentii gaarii isaanii nan deebisaaf jechuudha. Akkuma warra shamarranii deebisutti baay'ee yeroo tokko yeroo waa'ee dhiirotaa odeessuu yookiin immoo yeroo waa'ee dhiira tokko odeessuu dhiira hundumaayyuu dhiira 100% hundumaa isaaniitii dubbachaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf dhugaa dubbachuudhaaf persentii 50 gaariidha jechuus hin danda'u. Dhiironni baay'ee amalli isaanii ulfaataa waan ta'eef maybe persentii 75 keessa persentii 100 keessaa 75 amalli isaanii gaarii miti. Dhugaa isiniin jedha keessattuu warri qabeenya qaban amalli isaanii baay'ee gadheedha, amalli isaanii badaadha, gaarii miti gonkumaayyuu jechuudha. Innaa kanaafiin yeroo baay'ee dhiirota waa'ee dhiirotaa odeessa jechuudha. Baay'een keessa maalii mataa dhiirotaatirraa buutu ati yoomidha waa'ee dhiirotaa kana kan odeessu dhiistu baay'een keessa naan jettanii jaaladhee miti. Ani shamarreedha. Shamarreen immoo anaan uumaa tokko yuunarraan ga'uu hin dandeessu dhiirota jechuudha. Oduma ta'e illee kan waa'ee na experience namni experience malee naasa'u experience malee odeessuu hin danda'u. Lafaa ka'eeti miti kan odeessu wanta na qunname ilaaleeti malee jechuudha. Wanta na qunname wanta osoon garaa deemuu na qunname wanta jireenya koo keessatti na qunnameedha kanan haasa'aa jiru yookiin odeessaa jiru jechuudha. Kanaafidha yeroo baay'ee warri dhiiraa akkas ta'eera warri dhiiraa akkas godhu warri dhiiraa maal jedhee kan dubbadhu jechuudha. Ani haa'u maayidha shamarreen illee jirti baay'een keessan koomentii 3-4 ol dubbiseen jira jechuudha kan dhiirotaa shamarran qarshiidhaaf jedhanii nama barbaadan jiranii. Ana jaalalleen tiyyaa dhiira qabeenya qabu bira deemtee jirti ana na dhiistee. Garuu rabbiif haa tolu amma yeroo kanatti sadarkaa gaariirraa akka jirtu na barreessee jira jechuudha. Obboleenyi keenya tokko egaa dhugaa siin jedhaan wanta nama soban yookiin nama gowwoomsanii miti kuni namni kamiyyuu hubachuu beekuu ni danda'a jechuudha. Maayidha yeroo baay'ee dhiirotni maalidha shamarran biyya arabaa kan sababni inni janajjanuuf yookiin xabbasuuf qarshii maybe qarshii fiddee dhufti jedhee waan yaaduuf jechuudha. Inna maybe shamarree sun jechuudha qarshiin ishee nyaatamee wanta addaa tokko ishee irra ga'ee ta'a malee akkasumaan jaalattee miti jedhee yaadaanii gama kiyyaan jechuudha. Sababni isaatis dubartoonni kan barbaadan jaalala dhugaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanan jechuudha. Maaliif sababni nu itti wal sobnu hin jiru. Dhugaa arguu ni dandeenya. Waa hundumaa beekuus ni dandeenya salphumatti jechuudha. Maayidhaa gabaabumatti wanti ani siin jechuu barbaadu. Shamarreen takka dhiira tokkorraa wanti ishiin barbaaddu qarshii osoo hin taane jaalala dhugaati. Dhugaa isin yoomiyyuu taana akkuma feetanitu yaada akkuma feetanitu intini jedhame baay'inaan nama mudatu jechuudha. Garuu wanti nama mudatu maalidha? Shamarran hedduun yeroo hubaman shamarran hedduun laphee isaanii cabee yoo bu'a. Shamarran hedduun qarshiin isaanii nyaatamee shamarran hedduun intiniin adda addaa isaanirra ga'eeti cunqursaan adda addaa jechuudha dhiirotaan. Innaa amma fakkeenyaaf shamarreen takka cunqursaan tokko dhiira tokkoon irra ga'ee ta'u aarii qabdi taanaan garaadhaa dhuguma. Maybe ishiin bakkee duraan argamtutti argamuu dhiisuu dandeechi. Isin galee hundaa miti garuu ta'us jechuudha. Ammi tokko dura jechuudha.
dura hubamteerti dhiira tokkoon hubamteerti qarshii ishee nyaatamteerti taanaan ishiin illee amma wanti ishiin barbaaddu dhiira biraa akkas godhuudha jechuudha. Maybe akkas ta'ee ta'a malee normaalii amalli shamarranii ani yeroo hundumaa isin nan jedha. Dhiirri tokko shamarree tokko yoo argu shamarree bareeddu ishee argu sammuu isaa keessatti wanta biraatti dhufa. Dhugaa isin hin jedhaan. Dhiirri shamarreen garuu dhiira bareedaa isaa yeroo argitu sammuu ishee keessa wanti dhufu dhiirri kun eenyudha? Nama akkamiiti? Nama barate moo nama ilma eenyuti? Wanta akkasitti sammuu ishee keessa kan dhufu. Isin galee miti malee amma fakkeenyaaf shamarreen takka dhiirri qarshii hin qabne tokko jaalala dhugaa ishee jaalatee jennaan dhugaa isin hin jedhaan odoomaa jaalala dhugaatiif jetteeti malee qarshiidhaaf jetteetu jaalala dhugaa ishee jaalatee jaalala dhugaa isheedhaaf ibsee fi taanaan hin jaalattiin jedhee yaada gama kiyyaan akka kiyyatte jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko maybe ani amma fakkeenyaaf jaalala dhugaa tokko jaalatte kan ishiin tole jechuuf hin dandeenye jaalala dhugaa osuma inni jaalatu maybe amala isaa keessa amalli gadheen kan ishiin hin jaalanne yoo keessa jiraatedha. Fakkeenyaaf waan akkamii yoo ta'an fakkeenyaaf dhugaatii kan dhugu yoo ta'e inni araada garagaraatiin qabameera yoo ta'e araada garagaraatiin qabameera yoo ta'e amalli isaa nama tuffachuu nama arrabsu jaalaluma dhugaatu qabaatee fi amala isaa keessatti nama arrabsu nama tuffachuu wanta akkasii yoo jiraate malee dhugumaan inni jaalala dhugaa ishee jaalate qarshiidhaaf jettee too shamarreen takka dhiira tokkorraa hin fagaatte yookaan innis kan jedhu yaadni akkasii gonkumaayyuu sammuu kiyya keessa hin jiru inumamas jedhee yaadu jechuudha. Inna gabaabumatti shamarran kan barbaadan jaalala dhugaati malee qarshiidhaaf jedhanii ani dhiira sanii wanna siin jechuu barbaadu sababni isheen si dhiisteef yookiin amala kee keessa amala shamarran tuffachuu amala nama biraatiif kabaja dhabuutti si amala kee keessa jira ta'a yookaan immoo araada garagaraa qabda ta'a malee jaalala dhugaa jaalattee ta'u qarshiidhaaf jettee si dhiistee deemteedha yaadeen beeku. By the way amala kakate yookiin yaada nama tokko shamarran tokko keessatti maaltu akka jiru beektanii? Intini maan maqaan isaa yeroo hundumaayyuu nama barumsa barate malee neerum of amansiisanii kan jiran isin galee miti nama barumsa barate malee neerum nama hojii hojjetu malee neerum yaada akkasii kan qaban jiran jechuun wannan naqunnamee beekuuf shamarran hiriyoota kee ofii kiyyaa beekuu keessatti jechuudha. Kanarraa kanaaf garuu dhiirri tokko jaalala dhugaa ishee jaalatee jaalala dhugaa isheedhaaf ibsuu fi qarshii jaalattee too hin deemti jedhee gonkumaa yaadu. Sababni isaa dubartiin kan bitamtu yeroo hundumaa jaalalaaf jedhee tayyaada akka kiyyaatitti. Maybe namni kamiyyuu qarshii ani abbaan mana kiyya odoo qarshii qabaate baay'ee natti tola. Namni qarshii jibu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Sababni isaatis qarshiidhaan waan hundumaa uffataa waan adda kan godhan namni kamiyyuu hundee maalidha karoora jireenya keessatti koo qarshiin iddoo guddaa taphata bar. Qarshiidhaaf jedheeti namni biyya biraa kan deemu qarshiidhaaf jedheeti waan meeqa keessa kan galu. Kanaafuu qarshiin ni hojjeta. Isin galee miti qarshiin barbaachisaadha. Namootaaf qarshiin ni barbaachisa. Kanaafuu garuu immoo qarshii ni waaqeffannaa miti. Qarshii milkeessinaa miti. Isiniif galee milkeeffannu nuti qarshii waaqeffannu. Qarshiitti fayyadamna. Qarshiin baay'ee nama fayyadaa hin amanne isatti. Saniin ala garuu qarshiidhaaf jettee beloo buludhiiste. Dhiironni baay'ee kana sammuun isaanii kanaan qabaman jirani. Shamarran garuu qarshiidhaaf jettee dhiira tokko inni isti kan jedhu yoomiyyuu taana sammuu kiyya keessatti hin jiru numamusi. Maybe akkuma duratti siin jedhaati ishee jaalatteerta. Garuu amala kee keessa amala isheen hin jaalanne amala badaa yoo qabaatte akkasitti ishee sirraa fagaachuu ni dandeessi. Dheeta yaada akka gama kootti akka yaada kootti jechuudha. Ati immoo wanta qabdu san kommentii jalatti naaf barreessuu ni dandeessa. Na video nani arrasini qabadhee dhiyaatee ganama kanan dubbise waan sin ajaa'ibu koomenticha iyu jechuudha. Akka jaallatan abdiin qaba waa irraa akka bartanii like share godha subscribe godha galatoomaa nagaannaaf tura sinan jaaladha video ittaan mamma warra gurgurutti turtii gaarii siniif hawwanduma keessaniif